Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u jenne ittaan suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turuun itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoo keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo deemu oduu jalqabaa. Gareewwan falmaa mirga namoomaatii fi dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa 20 ta'an sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf hawaasni idil addunyaa tarkaanfii akka fudhatu waamicha taasisanii jiru. Dabalata isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu naannoo Amaaraa keessatti lolli loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Hidhattoonni naannoo Amaaraa loltoota mootummaa hedduu booji'anii jiru. Loltoonni booji'aman kunneen hedduun isaanii kan umriin isaanii lolaa hin ga'inii fi naannoo Oromiyaatii fi naannolee biroo irraa maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin garas geeffaman yoo ta'u hedduun isaanii miidhaan irra dhaqqabuun himamee jira. Kan booji'aman kunneen warra carroome jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoonni mootummaa tarkaanfii fudhataa jiranii midhaan uummataa gubaa jiraachuu akkasumas manneen uummataa midhaan waliin mancaasaa yookaan gubaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Hawaasnis odeeffannoo kana maddeen odeeffannoo garaagaraatti himee jira. PP'n BC yookaan nadoo qamadii filattee qamadii gubuun maali kan jedhus gaafii ta'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli gaggeeffamaa jirus miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Humnoonni mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaase hawaasa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi qabeenya uummataa midhaan uummataa gubanii mancaasaa jiraachuu fi manneen uummataa gubanii barbadeessaa jiraachuun bal'inaan raawwatamaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti kennaniin ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufuun bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee jedhee jira. Odeeffannoo kana dabalata isaa isiniin kenna. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa godinaalee Oromiyaa yookaan zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti leenjisaa ture eebbisee jira. Guutuun oduu wal duraa duubaan kunooti. Gareewwan mirga namoomaa Itoophiyaa waraana haaraa eegaluudhaaf sochii taasisaa jirti jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaa fi gargaarsa idila addunyaa 20 ta'an Itoophiyaa waraana haaraatti seenuuf qarqara irra jirti jechuun akeekkachiisanii jiru. Akkasumas naannolee garaagaraa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa babal'achaa jiraachuu gidduutti gochisuu kaneessan akka ajjeechaa dabalatee raawwatamuu ittisuuf hawaasni idila addunyaa tarkaanfii fudhachuu akka qabu yookaan immoo tarkaanfii akka fudhatu waamicha taasisanii jiru. Haaluma kanaan dhaabbileen kunneen xalayaa banaa gurraandhala 20 bara 2026 barreessaniin gareewwan kunneen walitti bu'iinsa furmaata osoo hin argatin itti fufee jiruuf itti gaafatamummaan dhabamuu hundee gadi fageeffateen lammiilee nagaa balaa guddaa keessa galchaa jira jedhanii jiru. Oduun itti aanu humnoonni mootummaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti midhaan uummanni oomishatee fi manneen uummataa ibidda itti qabsiisuun mancaasaa jiraachuun hammaatu jiraattonni odeeffannoo maddeen garaagaraatti kennaniin ibsanii jiru. Godina Arsii Aanaa Muneessaa fi Kaaba Shawaa godina Salaalee aanaalee garaagaraa keessatti humnoonni mootummaa midhaan uummataatii fi manneen uummataa mancaasuun yookaan ibidda itti qabuun gubuudhaan badii guddaa raawwataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Godina Arsii Aanaa Muneessaa gandoota garaagaraa keessatti yakkoonni garaagaraa uummata irratti qaamota nageenya mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, Aanaa Muneessaa ganda Odaa To'aa iddoo addaa Wacaaloo jedhamutti loltoonni mootummaa manneen uummataa qabeenya guutuu waliin gubanii jiru. Manneen gubatanis midhaan uummanni oomishatee manatti galfate wajjin akka keessaa hin baasnellee dhoorguudhaan ibidda itti qabuudhaan humnoonni mootummaa guban jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Mee viidiyoo itti aanutan waliin halaallu. Viidiyoon tun viidiyoo dheertuu daqiiqaa 7ti. Gochi gaddisiisan isii keessatti dalagame salphaa miti. Ani garuu gabaabsee hanga tana isin agarsiisuu barbaadeeti. Manneen naannawa kanarraa gubatan manneen lakkoofsan xiqqaa hin taane miidhaa guddaan kan irratti dhaqqabe qabeenya wajjin kan gubate. Gochoonni viidiyoo kana keessatti ta'an as dhiyeessuun seerri yuutuubaa waan dhogguuf hubannumaaf akka taatu gabaabduu tana isiniif dhiyeesse. Miidhaan dhaqqabe xiqqaa miti. Maaltu deemaa jira waan jedhu immoo gaafii guddaa hawaasa bal'atti ta'ee jira. Hawaasni waan deemaa jiru iyyuu wallaalee jira. Kun kan Aanaa Muneessatti ta'edha.
Viidiyoon itti aanu kunis haaluma wal fakkaatuun miidhaan wal fakkaatu kan irratti dhaqqabeedha. Midhaan kanarratti mee namni ibidda qabuun ni ta'a. Namni midhaan ofii nyaatutti akkamitti ibidda qaba? Gochi mootummaa PP gocha faalladha. Bara kana mallattoon akka mallattoo PPtitti inni filate biisii qamadii yookaan nadoo qamadiiti. Kan inni gubaa jiru moo qamadii oomishame maal jechuudha? Gabaabumatti tarkaanfiin humnoonni mootummaa uummata irratti raawwataa jiran, qabeenya uummataa irratti fudhataa jiran baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee akkuma addunyaatittuu waan takka ta'e hin beekne ta'eetiin mul'atee jira. Qaamni ani mootummaa ofiin jedhee mootummaan kun immoo kaayyoon isaa badhaadhina jechuudhaan uummatatti himaa jiru. Akkamitti qabeenya gubee mancaasa? Badhaadhinni fiduu deeman akkami jechuudhaan jiraattonni kan gaafataa jiru. Maaltu deemaa jira jechuudhaan ajaa'iba itti ta'ee jira. Jiraatan tokko akka jedhetti badii raawwachaa nageenyi fidan hin jiru. Nageenyi haa bu'uun immoo hawwii kenna. Waaqayyoon nagaa haa buusu jedhee jira. Oduun itti aanu oduu naannoo Amaaraa irraa nu ga'eedha. Lolli naannoo Amaaraatti loltoota mootummaatti fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Bakkoota garaagaratti lola deemaa jiru irratti hidhattoonni naannoo Amaaraa ilmaan hiyyeessaa naannoo Oromiyaatii fi kan biroo irraa gara naannoo Amaaraatti maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin geessan rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru. Hedduun isaanii lubbuu dhabanii jiru. Hedduun isaanii madaa'anii jiru. Hedduun isaanii immoo booji'amanii jiru. Kan booji'aman immoo warra carroome. Mee viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. ሰላም እምቢ አላችሁ። አሁን አከርካሪያችሁ ተመታ። አሁን ብትንትናችሁ ወጣ። አሁን ነፍስ ግቢ ነፍሱ waan garaa nama nyaatuu fi nama gaddisiisuu irraa daa'imman kana laalame mee umriin ijoollee kanaa kan lolaaf ga'e daa'imman humnaan yookaan dirqamaan gara mooraa leenjiitti geessuudha. Mooraa leenjii geessanii yeroo gabaabaa leenjii waan jedhamu waan baatii 3 kennuudhaan saniin booda immoo gara dirree lolaatitti geessuun daa'imman kun injifannoo ni fiddi jedhamee ni yaadama. Ijoolleen kun baay'inni isaanii umrii waggaa 18 gadiiti. Ijoolleen kun lola akkamiin lolu? Lola lubbuu ilmaan hiyyeessaa qisaasessuuti malee kun lolanii injifannoo argatanii nagaa ni fidan jedhamee kan yaadamuu miti. Kana qofaa miti. mee viidiyoo kanas laala. ስራ እድል ተፈጥሮልህ ስንት ስራ መስራት የምትችል ወጣት አለ የለህም? አላችሁ አይደለ? እነሱ ግን ጋፋው አንጥተው ግን ለነሱ ወንበር ማስጠበቂያ ቁርጥ እየበሉ ውስኪ እየጠጡ የኢትዮጵያን ወጣት እያስጨረሱ ነው። የኢትዮጵያን ወጣት ሲያስጨርሱ ግን ማንን ይዘው ነው? የአማራን ወጣት ለማስጨረስ ማንን ይዘው ነው የመጡት? እናንተ ነው አይደለ? አዎ አማራ ራሱን ለማስከበር ብሎ ይህን ሁሉ ጦርነት የምናደርገው ታንክ የለንም። Haala argitan kanaan lubbuun ilmaan hiyyeessaa bakkoota garaagaraatti qisaasaa jira. Lola keessaa hin baane keessatti ilmaan hiyyeessaa kan umriin isaanii lolaaf hin ga'ini dirqamaan lolatti geessuun qoraan ibiddaa taasisu yookaan rasaasaa taasisudha malee bu'aa biraa waan fidu hin fakkaatu. Kana qofaa miti hedduutu jira. Naannoo Oromiyaattis haaluma wal fakkaatu lolli itti fufe hedduu miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Milishaan hedduu ilmaan isaan irraa kan maatii 5, 6, 7 qabu irraa kufaa jira. Kun osoo akkanaan jiru lola kaabaa marsaa biroo jalqabuuf Itoophiyaan of qopheessaa jirti. Kana qofaa miti lixaanis lolli hamaan duumessaa'aa jira. Itoophiyaan mooraa leenjii guddaa garee Jaanjaawudii kennuun gara Itoophiyaatti balaa guddaa masakaa akka jiru hedduun dubbataa turanis ammas wanti ta'aa jiru kanuma ta'ee jira. Suudaan daangaa Itoophiyaa ceetee haleellaa humnoota kanneen irratti raawwatuudhaaf kan dirqamtu ta'uu beeksiftee jirti. Kun immoo haleellaa humnoota kanarratti raawwatamu qofarratti kan dhaabbatu hin fakkaatu. Itoophiyaa mooraa leenjii garee Jaanjaawudiif kennite kana irrattis kan raawwatu akka ta'u tilmaamamee jira. Kun immoo humna qindaa'aa duuba Suudaan jiru waliin akka ta'u tilmaamamee jira. Gaafiin namoota hedduu immoo gara hundaan biyyatti ibidda lolaa qabsiisaa biyyi bulchuuf deemamu yookaan biyyi jiraachisuu hedantame jechuudhaan kan gaafataa jiran. Gabaabumatti mootummaan afaan qawwee filatuu irra rakkoo jiru mariidhaan furee nagaa biyyattiidhaaf kennuun isarraa eeggama jedhanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humnoonni inni bobbaase miidhaa guddaa hawaasa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Maqaa tarkaanfii fudhatuu jedhuun bakkoota garaagaraatti yookaan godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen uummataa hedduu ibiddeetti qabuun qabeenya wajjin mancaasaa jiru. Midhaan uummanni oomishate ibiddeetti qabuun barbadeessaa jiru jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti fi odeeffannoo kennanii himanii jiru.
Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa woboo zoonii madda albuudaa aanaa sabbaa boruutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu fi hedduu isaanii miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikatu odeeffannoon nu gahee jira. PKM 3 AKM 11 rasaasni hedduu akkasumas meeshaalee biroollee irraa hiikatu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura jechuun gurraandhala 21/2026 aanaa mana sibuu gandaa haroo qorkeetti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 3 immoo madeessuun kan hafte bittinneessuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas guyyuma kana Wallagga Bahaa aanaa eebentuutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu hojiin ala taasisee meeshaalee hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Walumaa galatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu tibba kana haala adda ta'een guutuu zoonilee Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uun waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Ammas giddugala Oromiyaa kibba bahaa fi lixattis lolli guyyaa har'aa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatii humnoota maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaasuun miidhaa namoota nagaa irratti raawwataa jiranii fi qabeenya uummataa gubuudhaan mancaasaa jiran cimsanii itti fufanii jiru. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa hunda keessatti humna haaraa leenjisuu fi eebbisuu itti fufee jira. Tibba kana haala adda ta'een humna haaraa zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti leenjisee eebbisee jira. Humna haaraa leenjii yeroo dheeraaf akkasumas ga'umsaan kennaafii ture xumursiisuun sirna ho'aan bakkoota garaagaraatti kan eebbise yoo ta'u, isaan viidiyoo irratti argitan kunni zoonii giddugalaatti yeroo dheeraaf leenjii ga'umsaan fudhataa turan leenjii isaanii xumuruudhaan eebbifamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Sirni eebba isaaniillee kan raawwatame guyyaa 2 dura. Haaluma wal fakkaatuun isaan viidiyoo irratti argitan kunis isaan leenjii isaanii xumuratuudhaan isaan kunneen fedhii isaaniitiin gara leenjii dhufuudhaan leenjii isaaniis sirnaan xumuratuun sirni eebba isaaniillee haala ho'aa ta'een raawwatameefii jira. Haaluma wal fakkaatuun humni guddaa fi ga'umsa guddaan akkasumas haala adda ta'een leenjii ga'umsa qabu fudhatuudhaan leenjii isaanii xumuruudhaan eebbaaf gahan. Isaan viidiyoo itti aanu kanarratti argitan isaan humna addaa ta'uudhaan eebbifamanidha. Arguun amanuudha. Akkuma viidiyoo kanarraa argitan kanatti humni kun humna akkaan baay'ee fi akkaan guddaa akkasumas ga'umsa adda ta'e qabuu fi humna addaati. Sirna eebbaa kana irratti haasaa taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo 50 mootummatti harka yoo kennate 50,000 gara bosonaa dhufa jechuudhaan haala qoosaatiin ergaan dabarfamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kenneen humni kun humna guddaa fi humna wabii uummata Oromootti fi rakkoo uummata Oromoo furuu danda'u jechuudhaan haasaa taasiseen ibsee jira. Sirna eebbaa booda humni akkaan baay'ee fi akkaan guddaa ta'ee fi ga'umsa gahaa qabu kun kallattiin kaa'amee fi bobbaafamulleen beeksifamee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa leenjisee bobbaasuun akkasumas itti fufuun yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaa keessaa humna guddaa akka qabu beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin Soomaaliyaan xayyaara waraanaa ammayyaa GF-17 jedhamu doolaara miiliyoona 900 Paakistaan irraa bitatuuf jedhamee jira. Soomaaliyaan xayyaara waraanaa ammayyaa gosa GF-17 jedhaman baay'inni isaanii 24 ta'e bitachuudhaaf mootummaa Paakistaan waliin marii bal'aa gaggeessaa akka turte akkasumas mari'ataa akka jirtu miidiyaan Soomaaliyaa fi Paakistaan gabaasanii jiru. Waliigalteen kun yeroo xumurame baasiin isaa doolaara miiliyoona 900 akka gahus ibsamee jira. Yoo waliigalteen kun milkaa'e erga mootummaan giddu galeessaa Soomaaliyaa bara 1991 kufee as bittaa meeshaa waraanaa haaraa isa guddaa mootummaa Moqaadishoo ta'a jedhamee jira. Akkasumas inni kun tattaaffii biyyattiin humna ittisa ishee keessumaa humna qilleensaa deebisanii ijaaruu keessatti tarkaanfii guddaa ta'a jedhamee jira.
Mariin kun jalqaba baatii fulbaanaa keessa kan eegale yoo ta'u, yeroo sanatti jilli humna qilleensaa Soomaaliyaa ajajaa isaanii Muhammad Sheek Aliitiin durfamu gara Islaamabaad deemuudhaan mootummaa Paakistaan waliin marii gaggeessan. Daawwannaan yeroo sanatti taasifame sun waggoota dheeraaf walitti bu'iinsaa fi hanqina humna ittisaa keessa kan turte Soomaaliyaan humna qilleensa ishee haaromsuu fi daangaa qilleensa ofii ishee to'achuudhaaf fedhii qabdu agarsiisa jedhamee ture. Xayyaarri waraanaa GF-17 Tender jedhamu kun hojii waloo koompaaksii xayyaara Paakistaanii fi dhaabbata xayyaara Chaayinaa Chingdu jedhamu gidduutti hojjetama jedhamee jira. Ministeerri oomisha ittisa Paakistaan Raza Hayat Hiraaj akka jedhanitti gatiin xayyaara tokko doolaara miiliyoona 30 hanga 40 gidduutti kan ta'u yoo ta'u, kunis xayyaara wal fakkaataa kan biyyoota dhihaa irraa dhiyaatan caalaa gadi aanaadha jedhamee jira gatiin isaa. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa, nagatti nu tura.